Angana jam sangoru jirra kana nu wadda nu gargara isine jechu barba hanqinonni jiran hunda yo isin no jini shafanne shafaro nanda sheminero du sal ko abba garege anajr qabiul khafati akayni khinini le ta tibite akayni fayu hagoru abba bankin bira hundi abani gabdi garo abban kana isi warri abba hon beekha khaysine jechu jiru sari jechu dumarati ani gama hiyan gara khaysanati na chida barsa beisi suma balesi khiyaman talis digo de khana iradi betin isi yade chi samas sheri ratti beisi sa quta sheri ratti bankin ta banki khatau dan desu mata khay bankin ta kati yechu gadan desu sheri khaysa gawat am banki na madabe ra tokko te ko mari de ganda khaysalle de mo gadan desu sheri khaysa gawat sheri khaysa gawat churan theta banki ta te dum faati to gadan desu ana banki ta na dabe khayta isim banki ta banki ne se sheri khaysa gabda hawatin khayne jiru ko khay sheri khaysa gabu amma banki ramis wani sheri khaysa kamne le hala bi jesu jira ka sheri khaysa qabatu man khayati kana akata kabati wani isinin jano bujan sheri da amma sadi sini kadine to ka sheri ti bara wasaga di bara kuma ma di dabir ray gale hanga ba amma sadi wal jala khafalat da jannat percent ba di demishan ko ma kafala harakatin akaban kitaniti percent torbatan saditam shanta mingol percent ba di dem ko ma kafala da percent torbatan mishana na suta sutan kafaltani isinin jan pakenya namni karshi kuma dibba bidati kuma dibba bi gutu kafalwan dandeni fadin mada khenyatis buddale thatu amma bakata kafalwan te ulfatu asho kuma di demishan ko ma kafala tan torbatan mishan amma sadi khaysa bitani isinin jannet amma sadin sa kumeja amma sadin kan khaysa te redun nama khafale garu amma redun nama len khafale jiratu ero dera da amma sadi khaysa dumun dan denye to ero heddu besi sa basa to re besi basa ni khafala wan se rajul jecha to re amma ejemi o hawal gayi buddi chabang kicha khan biyole sa khan ngada da jota na baki da bare khaysa da berati koren teise ha chofnu mo kam gore churo wani murtaisani لكن شوف نقول ما تخيل ملي يعني جي جاده بلد ومن خيجنا بكتكت ملي حبر سوسون ثاني جي جا ما عرف نبيت ولا شوف نوف وني شيري هنگ درو امبي تدي مالي شيري بودا بنا خلوري شوف نور باچ سي نما هاري ابو دندي نمري با ين نمني هاري لو اكو جرا شيري نما هاري ابو غرو وان دندي هنگ خون جلا شوفمو بيراي بانكي نسوان بنايام بانكي بيوليسا مال غوني جي جاده بلو جا جي أجهد بالليجر جتو جي أجهان سني رامته كورميجر جي أجهان كان خايف تنام شيري نرتي هبته هندي بانكي المستهي شيري خاكبو هندي وانا سرتي بسم بوتا شيري بتدي جي أجوسن أبا شيري سني تا ورف بوتان كبته سم فويه بتي بيبي كتير ترى لما ده برو دندا بوتا سنشوفچوك أبا جتشور رواني كده ما كم مثال دي نوغرا دي بيته غرو مكان مسني جرونه كله أما مو مكان أبا سلا بوغادا سنتيس جيرو چوري دندي سنجچو يوني في نوبرا غروتي سنراجرا قبطيوان كان خانا اكا بانكي رابستي عالم جيسي نجرا انا ستي فيدما سنجچو بربانا ما ودو ما برما داغا كان دا جرب اي اولا ياد دبچو بربانا نغتي كوكو تانيتي مي امتا خانا وانو يت چالا جزاكم الله خير داي كامرا سنوب سا كمرجر تكنتا كارما سكنتا بودا ان شاء الله تي كوكو نه بونا ايو تو كوكو ماري چيفن نه ترا alhamdulillah banki ramis uga waitu na some aywan mut kodan je chur bada banki kheni yameti indisne yaro drati akaba khanat ze undau yaro drati mana khiyati theni mariannetu banki bahat undawe Kenya nun desi jenne kaisau warre harama beeku qaba ni aadatu warras kaisi jiro du yaad chutandiya rabbi rahmat aqulu dr abdurrahman fa khalifa ya dr abdurrahman nama bekam ada
Khalifa nama banki kooperatif banki Ethiopia keessa jirtu sana nama warra dhaabeera maayikiroo fi xixiqqaa tajaajila warra dhaabeera nama beekamaadha Khalifaan nama hedduu barateesi nama sanfaadha warri baankii kana hundeesse yeroo duraan mana kiyya teenyee hojii mari'achaa turre guyyaa lamataa addaraashaatti teenyee magaalaa Haramaa kana haala sanii hundoofte obbo akkana jiru kana bakka takkatti yeroo sanitti Finfinnee irra mari'atan malee akka bahaatti magaalaa Haramaatti yeroo duraati kan immoo uummanni magaalaa Haramaa cinaa dhaabbatee akka ka'eetti itti fufuu hin dandeenye baankiin gama baankiitiinis hanqinni jedhamu ni jira awdaatti akka itti banamtee fi Haramaatti akka itti banamtee wallagga ture Haramaatti bifa qabbanaawaa tokkoon banamtee baankiin kun abbaa'uun qabnu maaliif amma nama tokko naggaatee itti walitti dhiyaanna gisee wal dubbisnu maal jaanni beektan wajji naggatuu hin dandeenyu nuti baankoota kaan irraa akka itti waa hunda godhannu asii godhachuu hin dandeenyu maaliif teekinooloojii jira waan adda addaa wajji wal qabatee baankiin ganaadha. Nuti itti fayyadamuu dhabu waan keenya guddisnee akka teekinooloojii jiru godhuu dadhabuun hanqina keenya. Yoo nuti itti qusannee nuti guddisne ni ta'a dhuma gafeetta. Immoo yeroon akkasitti teessee neeyti. Yeroon teessee neeyti. Hoggantoonni keenya warri baankii kana gaggeessu itti mari'atanii itti yaadanii teekinooloojii dabanii keenya eegoo osoo hin taane isaanis teekinooloojii san dabanii fituu fi qaban baankii kana. Teekinooloojii fidanii baankii kaanii wajjin wal dorgomaatu dandeessisuun eenyurraan isaan tokko qabu karaa keenya hanqinni jiraate yoo teenye ammas immoo hofna. Maali baankiin tun teenye eega jenne hayyoonni keenya itti yaadu qaba. Abbootiin qabeenyaa keenya itti yaadu qaba. Abbootiin qabeenyaa sana hanqinni yoo jiraate hayyootaan hanqinni san guutamuu qaba. Hayyootaan kan guutamne abbootiin qabeenyaatiin guutamuu qaba. Uummanni immoo waan isaa qabeeti dorgomsiisaa godhee deemu jira. Amma hijiraa fi baankii raamisu ogguu laalaan akka tokkoo miti. Nu dura deemaa jiran immoo baankii tun ta'ee miti. Akkuma reefoo nu dura haasaa turan baankiin raammis kajuu as jira. Uummata musliimaati, uummata oromooti. Namni ija teenyaati ilaalu jiru hin jiru. Hunda keenya mataa keenya irra haasnee. Inshallah arra haasnee wanni kun waan keenya abbootiin qabeenyaa gurguddaa as keessa jira. Gin dhageeffannee deemuun faayidaan qaba. Wal dhageeffannee deemuun faayidaan qaba. Waan kana leeccalloo isaa haa qabaannu. Leeccalloo qabaannee haa haasnu. Yoo jenne numa haasa. Gaafa baankii Oromiyaa awdaa irra banamtee as biraanchii ture. Awara biyyaa baankii kana asii nu banaa. Itti maqaa Oromoo barbaada. Deemnee kadhachuu turre. Haanitti biraanchee asitti osoo banne dura wani Awaash duraa dhufe. Nuti Awaash eega dhufe jennee gara Awaash garagalle. Eegas dhufanii biraanchii banan walii rakkatan hedduu rakkatan Haramaa irratti. Eegas booda gubbarraa Muktaariitu dhufee gurbaan warra asiitii warra karaa jaarsooti nutti dhufan kaanee hojii deemnee abbootii qabeenyaa kan warra keessa jirullee ni jiran deemnee guyyaa takkatti miliyoona meeqa baankiirraa deemee baafne nigdi baankiirraa cheeka nuuranii ani qaamaa hojii deemee ka miliyoona lama cheeka muree nu kanneen jiru miliyoona lama ka miliyoona nu kanneen jiru ka miliyoona sadii nu kanneen jiru guyyaa takkatti maallaqa guddaa baankii Oromiyaatti galchine baankii sossoosuu dandeesse. Arroo kanoo maal godhuu dandeenya? Maal godhu baankii keenyattuu maal godhuu dandeenya? Sana akka Oromoo olii gala qabu. Kuni akka afran qaluuti. Inni hundeen isaa afran qaluuti beekaa waliin. Immoo kana keessatti haa dubbannu malee baankiin akka biyya dalagatu. Akka biyya waan dalagatuuf baankii raamisi. Immoo keessatti nuti warri as jiru uummata afran qalu waan taaneef waan keenyaa nuun nama hunda dura nu qabaa nuutu abbaatti ta'e jijjiiruu qabaa jennee maaliif baankii birarraa baasnee akka gaafa baankii Oromiyaa deemnee gisee kadhanne naggaazonni keenya miliyoona lama miliyoona sadii mo'anna maaliif hin kanneen amma ammallee namni muraasni as keessa jirtan kan nu ni dandeessu kan itammoo waan keessa guddifta waan namaatii miti waan kiyyaa beeknee haa guddifannu ani sittin dheeressu kan maal isin ilaamu kanaafuu baankiinis jajjabaadhaan jira galatooma waan
maashaallah. Maikii wireless haa qabu. Eenyu yaada fudhate? Akkamitti yaada isin Yaada. Eenyu baasarka? Mannatti.